waan qilleensa qabbaneessumaan banne jechuun mala biyyi kun qabbanaa aadaa isaa garuu amma dafne jalqabna qabxii xiqqoo isii waan tokko tokko beekaa irra deebinee dubbanna walumaa galatti assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu Eid Mubarak Eid Mubarak Eid Mubarak Saudi jira es jira kaytu kun maqaan injijjiramu waan jiru raaseen awwala xiqqeessinee gaggabaabsinee jechuudha gari booddee afaan amaaratiin waan haasofnuuf warri afaan amaaraa beektan qophaaya warri amma wallolaa jiru amaarri bakka lamatti qoodamee wallolaa jiru ka bu'aa argatee fi ka bu'aan argatinii bakka lamatti qoodnee ilaaluun importanti jechuu amaara akkamittu maaliif wallolti maqaa iskindirii fi biltsiginnaa fi izeematti wal qooddee maaliif amaarri wallolti warri izeemaa keessa jiruu fi warri xaqlaa ministeera amaartichaa kana deeggaru waan maraa manallee lafallee waan maraa investimentii illee godhaa waan jiruuf jarri faayidaaf jala deemti jedhanii amaarri wal hamataa jiranii kanarra xiqqoo si ilaalla egar tirriktii amaarri uumtee lammaafaa shwaashaa gootee ittiin nu nyaattee ilmaan oromoo ittiin jetterra afaan amaaratiin dubbanna kanallee jechuudha ka afaan oromootiin dubbannu ka maqaa jijjiiran kana qofa kabirii oromaarra illee hin kaafna akkasi akira irratti dhumarratti Itoophiyaa eenyutu ijaaree maaliif ijaarame akkamitti ijaaramte maaliif ijaaramte waan jirurraa xiqqaa usii wanni kun bu'uura qabsoon keenya irraa jalqabde namni tokko tokko ka misgaayidii ta'e Itoophiyaadhaaf maqaa Itoophiyaatiif xiqqimiidhaaf ka akka Fayyisaa Leellisaa kunniin hin hubatti jennee waan abdannuuf jechuudha maqaan hin jijjiiramu yoo yaadattan biltsiginnaa afaan oromoo shwaashaa itti taphachuuf oromoo shwaashaa akka jarri jedhamti akka ijoolleen duriyyee magaalaa keessa dhalatte abbaan qabne baafatteetti oromoo shwaashaa godhuuf oromaaraa jedhanii maqaa lammaa akka faarsan siyyumta shoobefaati aktivistoonni amaaraa maskaram abarraafaati goojjaameen tunni wal gayanii shwaashaa taphatan tirrikti abbichuu yaadatu yaabbaa gadaa lijaa yaadatu isaan ammoo uffata oromoo uffadhu yaadatu gaafa inni pirezidaantii Ugaandaa Museveni uffata abbaa gadaa uffisa yaadatu kun marrinuu diraamaa ture fiilmii ture awwala abbichuu midiyaan amaaraa marri oromaaraa lammaa suusee yaadatu tirriktiin jechuun kana akka ittiin wazzanaagaanii waggaa lamaan kanatti taayitaa akka jiruun fudhatanirraa xiqqoo tuttuquun asoo solushinitti hin tarin importantii waan ta'eef jechuudha maqaan hin jijjiiramu maaliif jedha Baalee Roobee for example Baalee keessa fi Arsii keessa magaalaa gugurdaa Roobee jedhamu lama jira maqaan magaalaa kanaa Roobee kana amaarri maal jettee waamuu qabdi akka biltsiginnaa loojikii biltsiginnaati yoo deemne amaarri achi keessa jirtu Roobeen afaan oromoo waan ta'eef zannaba jettee waamuu qabdi jechuudha Roobee jechuun bishaan gar Roobee jechuudha amaarri maal jettee waamuu qabdi jechuudha zannaba jettee waamuu qabdi jechuudha yoo maqaan ka jijjiiramu yoo maqaan ka hiikamu yoo maqaan ka translateii ta'u ta'e jechuudha yoo maqaan ka turjumaanamu ta'e akkas biltsiginnaan kana si dalagaa jirti dhaabni maqaan isaa biltsiginnaa oromoo shwaashaa dalaguuf maal jetteen badhaadhina somaalee biroo deemte badhaadhinni hin jiru afaan somaaleetti hin hiikamne afaan beenishaangulitti hin hiikamne afaan gaambeellaatti hin hiikamne afaan amaarika isaatti afaan tigreetti hin hiikamne maaltu afaanuma oromoo qofa maqaa kana hiisise tirriktiin nu yaachise takka yoo maqaan ka hiikamu taate amaarri Roobee Baalee Roobee keessa jiru maal jechuu qaba Roobeen zannaba jedhee waamuu qaba jechuudha nee mihedaw zannaba katamaadhu jedhee waamuu qaba jechuudha zannaba Roobeen maqaan hin hiikamu magaalaa biyya Goojjaam keessa magaalaa Dajan jedhamu jira Dajan jechuun isin garamee afaan oromootii warra beektan barreessa alleentaa Dajan jechuun wayita amma lola wahii deemtu waraana dura ergite san malee ka duuban eegu taxabaabaqiin sun Dajan jedhama obboleettiidhaaf Dajanii ammallee nama itti abdatu tokko abdii jennee yookaan
waamuu qabna jechuudha dajaniin magaalaa dajaniin jira oromoon akkasitti hin barbaaddu afaan amaaraa dubbachuu hin barbaaddu magaalaa abdii deemte jechuudha isni gara tiriktii waan jijjiirame oromoon sagateedhaa faaraadhaa shawaayeedhaa akkuma lammaa dalainetti akkuma jawaarin faa shawaa gonetti oromoo miliyoona 60 maallee shawaa goona jettee nyaatamte jirattiin kana beekuun importanti jechuudha lammaa nyaatte malee lammaa sagatee gaxarii dhufe nyaatte malee oromoo nyaachuu hin dandeettu eko kun importanti maaliif badhaadhina maaliif ceemita warri jettan warri isiniin galin maaliif jijjiirame jettaa soo xiqqoo siyaasa haga misqaala zarraa kabeetu taate maaliif maqaan jijjiirama maaliif maqaan hiikama jamaal jechuun afaan arabaatti maal jiran bareedaa jechuun ha jamaal maqaan namichaa yoo ta'e maqaan isaa oromootti hiikame bareedaa jedhama kamaal jechuun guutuu na fakkaate yoon dogongorin kamaalii kana hiikameetiniin maqaan abbaan baaseef kamaalii yoo ta'e maqaan isaa guutuu ka oromootti jijjiirame akkasii akkanatti shawaa si dalagaa jiran dura kana beek ummanni kun hagamta akka summi hagamta akka garaacha ta'e beekuun awwala importanti maqaan kanaaf hin jijjiiramu jenna achirra gabaabsine si gale maqaan asoo jijjiirame dajan afaan oromootitti maal ta'a abdii soqadha yookiin itti barreeffadha afaan oromoo sirriitti hin beenuuti inti oromoon keeniyaa baay'ee akkas maraamti abdii ta'a jechuudha roobe maal taati zannaba taati jechuudha asoo maqaan jijjiirame amaarri nafxanyaan afaan oromoo dubbachuun barbaanne silaa akkuma bishooftuun silaa maal taati jechuudha hadhooytu ta'a jechuudha bishooftuun yookaan maraara ta'a jechuudha maraara guddina bishooftuun silaa bar maraara ta'a asoo maqaan hiikame kanaaf mana bunaan jedhina isiniin jenna jechuudha manni bunaa maqaa buufata xayyaaraan jedhina kanaaf isiniin jenna kun afaan OPDO'n oromaaran warri gamaa gamana abbaa 350 irraa dhalateetu afaan oromoo waan hin beeyneef kana miidiyaa jiraa gubbaa bahanii hafarsan isii warri OMN qulqulleessaa jenna jechuudha qulqulleessaa kun takka qabxii takka kun leebochi asoon as jiru nyaattan biyya nyaattan malee maaliif taqlaay ministeerota kanaaf miidiyaan amaaraa abbichuu jechaa ture waggaa lamaan katar abbichuu yabbaa gadaaliji maaliif jechaa ture waan qara dalagame lammaa shawaa dalayna isaachi ariina oromeerraan kaafna taqlaay ministeeratiin taataa nutu vootii sii godha nam tokkotti nimini tigreen jiisinaa ati baga shaashamannee nososee nu bashaashan dhufte jedhanii waan qara mistirii mana xajjiititti suuta gurratti hasaasanii akka shayxaanatitti jirattiin shayxaana urunguun walitti hasaaste jechuudha. Sigala lammaan quban qabu. Lammaan miskiintichi buna qulqulluu dhugee guddate quban qabu. Waan jedhe dalagaa turte abiyyi maali abiyyi amaara waa qorachuun hin jiru qaba. Waa qorachuun hin jiru waa qorachuun hin jiru waa qoluu malee jarri waa qoluu beekti. Dhayi ka jedhanii balaw zarraaf. Hin agarree fayyisaa leelisa bara luuyti mataan ta'u. Luuyti mataan ta'u. Funyaan afaan hin ta'u. Fayyisaa leellisaa orgaanikii nyaateet ka'ee fiiga malee mataan hin jirtu. Qorqabbiin isaa du'a jechuudha. Qorqabbii isaa keessa safaarii jira jechuudha. Nuti amaara maal jennaan beektu ati laal waa lama jira Itoophiyaa keessa. Waraarii fi nawaarii jira afaan amaaratiin. Amaarri waraarii. Oromoon ammoo nawaari jiraata jechuudha. Kana beekuun importantii fayyisaa leellisaa. Bilookii na godha jira waan isin dinqisiisu fayyisaa. Qaaliin kiyya tokkochi bar ol si utaalchisa. Akka marfee ho'iis waraanatti. Waa itti barreesse beekte banne jedhee waa itti barreesse. Itti barreessinaan bilookii kilachi. Silaa akkamitti warra qorqabbii guutuu guddate wajjiin akkamitti haasoo danda'u. Hin danda'u. Miidiyaa amma cogorra miidiyaa cogorra bante agartanii miidiyaa way cogorra intalo amaara tafi Washington injirtu sani bar miidiyaa bante maashaallah Dr. Lenjiso gabbaafti Dr. Lenjisa fayyisaa leellisa warra akka urunguutti dhiiga tuutanii bara madhuigaar kasin jira bara wanni isinii galuu qabu warri bilxiginnaa kun dhiigaa camaallee ta'e jirta dhiiga qeerroo harkaa qabda kana beektaa ofii siyaasan silleetii malee simmeetiin hin deemamu bara. Namni qalbii qabu wayita namni dhiiga ganna quudame jalaa utaalee ba'a. Kaaqlii qabu
Kati ko kulani tias kiasa kaba kamucha uta derti jeki jala utale be sanit di rakke na majesa kana kesen juro baki ummat hojin jiraachu barbaada mootummaan hin jijjiirama gari fuulli kiyana jijjiirame dhokadhe asoo yoomiyaa dalagu Somaalee Suudaanitti du'urra biyyuma kiyya keessa kazaraa qabadhee gaabii uffadhee masiidaa fi charchii deemee du'uu naa wayyaa jedha namni kulani tias kiasa nama ajjeesuu jalqabnaan obboleessa keellee tanan balalifadhu karaa haqarratti yoon ta'in ajjechan akka lama jira ajjechan akka lama karaa haqarratti qilac godhuu dandeessu jechuudha karaa haqarratti kaan akkanumaan kan gabbaanii amma qeerroo waggaa 20 waggaa 15 ajjeesan kun dhiiga laal wayita dhiiga nyaachuu jalqabde wayita sooqidda dhiigaa san arraabat akka itti haasootu afaan tuwalsiidha akka namni sukkaara bashitaa qabu maastikaat akkana si maxxana dhugaan si keessan jirtu kaa liqimsite kaa nyaatte kaa achillee diina bar jalaa bahuu hin dandeettu jarattillee Fayyisaa Leellisaa amma achi alba'eeti miti ka gaaf durii akkuma gaaf durii maqatee bara Ameerikaa jira mee amma Oromoo keessa bayyadi amma miidiyaan Amaaraa inni agartan akkasiin itti yaamtu gamaa gamana akka jiru miidiyaan Amaaraa akkanaa kana argatteeti jazba qaata Masfiin Fayyisaa laal wayita qorqabbiin su du'u umrii kan kennamu maa ashkara taatee daleet amma Masfiin Fayyisaa ka inni afaan Oromootiin inee toroggi maallo jara kana wajjin akka lakkaa'amna ginnu ambar kana dinqisiisu ijoollee shawaata na dhiira jaraa kana dhiisnee dhalama qabannee deemnu bara yeroo tokko wayita yaaduun durbi jaraa maasha Allah ibidda wayita sagateedhan kanneen laaltu warra anta xibbi gaalla zoro dirzi yanga dimni soota na minno maayikii situ asoo jedhu maayikii wajjin jiru sorba anta gaalla hun iskindir saat na dheere amma ras deebi inee toroggi maallo inee toroggi afaan hun beeku akkam godha kanneen akkam godhuu qabdi Oromoon wanni mari'achuu qabdan ummata qorqabbiin du'e kana ummata juushin itti taphatte kana ummata faranjii irraa warri dhufe Poorchugaal irraa warri dhufe kun miksi reesiin kun warri Amaaraan deemu kun itti taphatu kun akkami keessaa baafna marfee moo girfiyaa moo akkami keessaa baafna Oromoon kanarratti haasa'uun impoortaanti yookaan jaraachi saayidii goonee ummanni kun jabaannee kaanee yookaan sodaattee nu dabalamti yookaan jaalattee nu dabalamti lamaan keessaa tokko ammoo dayyuusni bakka mara jira Hindi miliyoona 300 wayita Ingiliz bittu Hindi miliyoona 300 irraa miliyoona 400 taate Ingilizin miliyoona 20 bite waggaa 300 jaruma keessaa goobana Masfiin Fayyisaa siyaafte jechuudha sigalee Fayyisaa Leellisaa Masfiin Fayyisaa kan innuma siyaafte Tolosaa Ibsaa maqaan jaraatu bari nima jaratti nama akkamii akka taate maali Tolosaa dha maqaan isaa maali kan isaa warra identity crisis keessa seen ijoolleen Oromoo University barattan warri shishaan tuunne shisha generation yoo hin tahin maqaa Amaaraa kana galmeessaa kitaaba gubbatti baasa afaan Ingiliffaatiin Ingilizi biyya Faranjiitti mul'isa maqaan Amaaraa harki 30 maqaa terroristiiti bar nam tokko waa tokko arga Abdurrazaaq Ahmed waa tokko arga Baalee Roobee waa tokko ergaa kuu waa tokko ergaa nam tokkochi waan mara dalaga seeti malaayikaan hunda leedu akkasitti ilma namaati miti teettee us jettee nuti sii kennina liistii Amaaraa maqaan Amaaraa irra guddaan isaa maqaa zaranyaati yookaan xiqqaate kun zaranya kun maqaa terroristiiti ashabir maqaa terroristiiti for example Minaalaachoo Simaachoo kunniin maqaa zaranyaati tsinfanyaa yookiin tsiyoon mamal jettan afaan Arabaatitti mee kana qarqaaraa gamaa ni qabsooni barreessaa warri Faransaay afaan Faransaayititti itti kenna ummata Amaaraa jedhamu tokko naftanyaa mix reesii ka Poorchugaal irraa Yemen irraa dhufanii Afrikaa keessatti dhalatanii guddatanii mootummaa waggaa 100 bitanii egarii Tigreen harkaa fudhattee egarii amma Oromoo shooshaa dalaganii ufitti deebisan tokko jira jarri kun zaranyaadha histirii jiraa kana namni qoradha jettanii warri Faransaay nama wajjin haasaa kominikeetii godha kun bar waan addunyaan balaaleffattu Amaaraa nama jedhamu kana funyaan irraa qabachiisuu dandeenya kana irratti dalaguun importanti ijoolleen Oromoo jechuudha yoo shisha generation taate wayita geessite barreessa silaa sa'aatiin geessitan jiru shisha kana eenyu kana uume tirriktii kana eenyutu uume including Jawaaritti illee bilbilanii turan jechuudha namicha ihaapaa keessa jiru tokko eenyu xibabuu ka Ameerikaa jiru na barreessaa asirratti maqaa isaa na barreessaa ka ihaapaa ture ka Suudaan hin dheessee Ameerikaa gale namicha Zarii Haile Sillaasee namichi kun dhiigan Zarii Haile Sillaasee
maqaa namicha xibabu kana na barreessa kai haphatu namni oromaara uume eenyu akka ta'e isin himuuf tokko suyyumta shoomati suyyumta shoomeen beeytanii biloo gara bilisiginnaa jechuudha bilisiginnaa nama kafaltuuf suyyumta shoomati tokko yaaree xibabu thank you boonsaa oromiyaa yaaree xibabu namni oromaara uume oromoo miti oromiyaa oromoo dura kaayanii haga taayitaa qabatanii oromoo dura takkaa amaarri zeenaa ofiit irratti oromoo naa amaara jetteen beeytu amaara naa oromoo jetti amaara dura ansiti sila saba guddaadha ka dura anumi takkaa yaaree xibabu ti galatooma hor yaaree dimbarestan namni oromaara uume nam sadii maskarama barraa yaaree xibabu fiti suyyumta shoomati oromoon tokkochi keessa jiru jawaarin sirkii itti man haasa'e wajjin ishiin taa jedhan inni illee oromaara wanni anarra kana isinitti haasa'eef bilisiginnaarraa maaliifi badhaadhinatti oromoo shawashaa dalaguuf lammaan usehanii jawaarin usehanii maqaa torogomanii garagalchanii maqaan inni hiikamu yoo maqaan hiikame roobeen diida'a zannabe diida'a ta'uu qabde afaan amaaratti hiikamte amaarri waan afaan kennan jaalanneef roobe jedhee waamuu qabu jechuudha maal jechuu qaba zannabe diida'a dajan akkasi dabra marqos akkasi bichanaan akkasi maqaan hin hiikamu maaliif bilisiginnaan dhaabni amaaraa bilisiginnaan oromoon waan afaan amaaraatti waan dhufe hin jaalanneef shawashaa si dalaguuf taa'anii xajjii dhugaa ji'a lamaa sadiitti mari'atanii maqaan oromoollee itti shawwaduu dandeenyu kami bilisiginnaa kana hiinee badhaadhina jennaan oromoon waan beektu siyaasa lama magarsaati marisiin hin jechuudha tuffii jalatti nu qabdu agartanii namni qorqabbii oromoon beekne baay'isoo addunyaarra amaara qofaa bara tigree nagasan hin beekti beenishaangul hin beeka afaarin beeka adareen hin beekti nuu bilbilti amma namni qorqabbii oromoo nu keessa taa'e hin beekne amaara qofa safaarii አማራ ወራሪ ሲሆን ኦሮሞ ነዋሪ ነው አሁን ጸቡ በወራሪና በነዋሪ መካከል ኩን ኢምፖርታንት ይጁ አፋና ማለት ይተተራ የገሪ ማል ፊደን የገ ኦሮማራ ኡመን ትሪክት እንጀሪ ኡምቲ ኦሮሞ ነገ ትሪክት ይበረቱ ዝምብል ሶምቱ ከነ አመና ባለ ሮብ ያባ ገዳ ልጅቹ ይልቀመንጀቹ አባ ገዳ ልጅ ይበር ኦሮሞ ሚከጀ ሰላሌንተ ነተሸዋ ተከተከተው አላህ ይርሐሙን ጀተ ሰላሌ ሸዋ አላህ ይርሐሙን ጀተ arale jiran fayyada ma jiran diisho dirasi bar salale shuma jiran akka mootummaan kun kaamara ta'e ragaan kan jagama kello biyya maratti ergaa jira agarfaa jagama kello tu bulchaa jira shashamanna jagama kello tu bulchaa jira baale robe jagama kello bulchaa jira kana beetu dallon jagama kello qaro tigre nu bulchaa amma ammoo tawakkai amarat nu bulcha mislane amari ergatetu nu bulchaa jira amma salale sunille farda jira salale dhiira dhiifne dhala salale qabanne deemna mala kana qabadda dhalaan salale baay'ee baay'ee jagna baay'ee jiraattin jagna akka jiru warqeetu jiraattin jechuun dandeenya akka jiru ijoolleen barbada akka uffatte kana jira amma eenyu kana fayyisaa leellisaa fa'aa qananiisaan bar qananiisaa dhabeetu intala tigree takka qaba jedhan intala santu gaafa shareen galte birii kuma dhibbaa kenniif gurbaa sittee fuutee irra kennite yaa Allah irhamu jara kan irra bihaara ramu already taran jiran siyyumta shoomattu uume abbichuu fi yabbaa gadaa lijii yabba gada lijan yabba gada kanatti amantii miree oromoo kunu waaqeffataa maali kana jiraami yabba gada lij abbichu agamma bara abbichu ede kabarreessa jira amma enu harkaa buufne jechu qureeshi bilisiginna harkaa buufne jirra jechu badhaadhina nama kan jiru jarru dhiifteerti eega dubbiin gabbaatee ijoolleen oromoo qulqulluun kaadhaaf abbaan oromoo irra dalaydee jechuu kun ka dhufe akkanuma lafaa kee dhufe jiru lamma magara isaatu hin beeku bakka laga gara baatu rabbi isaa raruu bara badhaadhinni isaa dhagayan gurra kee kana itti bilbilee lakka abboo akkasii mi dubbiin si amma afaan አማራት ይጠራ የብሔር ብሔረሰቦች ካሉ ዛሬ ብዙ ሰው የለም ባይዘው አስረት ጆሌ ሚኒሶታ ከሚኒሶታ ጉደቴ ከባለ ደረቴ ሚኒሶታ ጉደቴ አማች ኮዲ ዋና ሶይኑፍ ማለፊ አማች ዱቢን ኮዲ ከኑማኒ መቃለጅ ጅረዳ suura leo dandeettan jijjiiradha chaayinaan akka jiruun fuula fidde jirti fuula chuun chaayinaa uffadha haasaa warra fuula chaayinaa ture laastikiin immoo uffattan akka dhaggade baala yeroo beekuun kana ta'uu isaa beeta fuulaan uffadhe kun keelloo akka ta'e beeta akkana kulaalitii keessan daleessisuun impoortaantii jechuudha akka bilisiginnaaf safaariin sin argan salaam Itoophiyaa jedha bilisiginnaa jechuudha bon sari oromo jira maybe digital oyani to mala be ka wori warab sukun digital oyani fi wonni warkesa lamanu sabacho be oromo nibrat lay digital oyani na amari ber
amma lamatti hin duullu beete diina tokkuma godhanna ammatti ana bulchaa ana nyaata ana si caala beela'eedha wanni bijiru ana si caala beela'aadhaati dheengadda nyaatte amma naa dhiisiidha dhaamsa qaba dhaaba Oromoo ka amma achi dhaabatuuf ilmaan Oromoo irra deebinee wanni isinitti himnuuf amma achi dhaaba tokkocha dullacha annamicha jirre amma shanee filatte san argee dheengadda akkana taasau wallahi salfadhe warabbal ka'baan salfadhe tokkoffaa namichi waggaa hagamii olumaa gadi asmaraa kana deemaa ture konfidensii waan jedhamu taasau afaan keetiin hin haasoftu kan taasoftu namichi Oromoo hin beekaa afaan Oromoo hin beekaa afaan Tigreelee raasaa martichi afaanuma keetiin hin haasoftu maaluma si anta baattabe amma ummata kanniintu amma kanniin dhugaa nu bulisoomti amma mee waan birii dhiisaa hakkuma dubbanna amma bar biddeena nama nyaatu maal jedhan nama nyaachisu nama nyaatu maal irra beekan jedhan so rabbi haramuuf jira Oromoon amma dhaaba tokkocha kafaa oo yella shana yella maal yellam ummanni Oromoo miliyoona 60 kuni guyyaa ji'a 3 keessatti dhaaba ajaa'ibaatiin gabbahuu hin dandaya akkasi malee akkitti deeman warra korojoo gaafa filannoo walii darbina jira warra aqmaaddalle akkasuma aqmaaddaa kee qabadhu Allah yarhamak rabbi si harazaqu rizqi singilmaa miitantii rabbi si harazaqu hagas dubbi hagas ala baay'inaa sun ajaa'iba ta'e wallahi ajaa'iba ta'e adaa mee namni asirra jirtan kuni addi bilisummaa Oromoo ka ijoolleen Harargee dhaamte yoom dhaabde yoom hajaakii ta'e beetu yoom hajaakii ta'e akka bilisiginnaan Amaaraa OPDO irraa fudhatte kanatti yoom akkanatti irraa fudhatame eenyutu irraa fudhate bara akkanumaan namni maal gooti dhiifama warri amantii keessa yoo tuqe as keessatti himuu waan qabuuf beektan biyya faranjii akkam gooti beektu matsaaf quddusiin kanaan matsaaf quddusii as jala kaayatteet piriichii gooti kalaama tokko asirraa sitti himu ka biyya faranjii sitti maara ka biyya keenyaan beeku ka addunyaa beeka kan as jala kaayattee piriichar jedhama daa'ii jechuun warra as jala kaayaa kalaama takka as keessa sitti himu si gara dubbiin yoo kanan beekin yoo as qabi matsaafa sana as kennin jedhiniin na dubbisisarraa yoo hin jedhiniin irraa futee hin dubbisin yeroo maraa shawudamta shiwwadaaf bakka kaluu jirta jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo kajaarraa abbaa gadaafaa elemoo qilxuufaa ijaarte sun ijoolleen dhiiga ofiitiin ijaarte Yamanii deemtee haga Yamanii deemtee meeshaa itti kadhattee Iraaqin deemtee meeshaa itti kadhattee caccabtee saantimii takka osoo hin argatin osoo guyyaa tokkocha barcuma oo arrantaa'ii warri dabre sun uuman eenyutu hajaakii godhe ummanni hajaakii godhe sun eenyu asraaxeen sabaa ulatti leencoo histirii haasaa jiran om leencoon faati dhaaba kam keessa turan leencoon eenyu ilma eenyuti diimaa nagawoo eenyu ilma eenyuti namicha amma bilisiginnaa ta'e kun eenyu maqaan isaa leencoo baatiin siraa leencoo maqaan jiraa akka jiru mar leencoon sadiinuu maqaan jiraa leencoo miti beekamu laal haga kun isinii galutti maaliif qabsoon kennaa garraa duubatti hafee isinii galu leencoon sadiinuu maqaan jiraa leencoo miti sadiinuu nasbeen jiran abbaa feetan gaafachuu hin dandeetta maqaan jiraa leencoo miti leencoon maqaa itti maqaa shwaashaadha bilisiginna badhaadhina leencoo jechuun maqaa badhaadhina kuno amari xiixan dhufee bar badhaadhina nu jaa jirame akkasi maqaa akkasiitu 1972 kana leencoo lataafaati dhaaba icaati jedhamu keessa turan akkuma mararaa guddinaa maisoon hin ture jedhe icaatiin keessa turan ijoolleen tunniin including jaarraa abbaa gadaa ilmaan abbaa lafaati bar bakki itti nyaatamne bar duuba sani asiin ilmaan abbaa lafaa wayita dargiin lafa irraa saame warra barate ilmaan abbaa lafaa duriin baratte warra barate warra niqaatii qabu siyaasarratti achii gabbahanii akkasitti dhaabatti makamanii dhaaballee fudhatanii alaaballee xiqqoo irraa jijjiiranii shafaf godhanii akka guyyaa santa balaasha'ee bade har'a kun waraarsoo biqilaa moo eenyu biqilaa jettanii biqilaa Fayyisaa kee jechuudha guyyaa tokkocha asoo eenyutu as keessa jiraa waliin qoratin asoo guyyaa tokkocha leencoon kun eenyu waliin qoratin dhaabni kun maqaan isaa Oromoo eega Oromoo ta'e dhumate Oromoon qofa ta'uu qabu dhaabni Tigree qofa yoo dhaab Itoophiyaa ta'etti malte Sidaamaa illee Sudaan illee
bakka itti nyaatamtan osoo hin beeyne ijoollee dhugaa tagaraa isii qullaa caakkaa keessa teetteetiin hin ciifte lolaa turte san kaayoo jiraa ka ganama kaarraatti itti nyaatamaa jirtu sagatee si godhanii sanirra oofta bakki itti nyaatamne sani namni dandeettii qabu jiraas keessa qorannoo gootee beeyti jirtu gimgamaa gootee beeyti maaliif hin goone dadhabinni keenya eessa jedhee silaa bara amma sa'aatii ammaa kanatti gimgamaa qofa ta'etti guyyaa mara hima gamgamti sila asoo dhaaba horii ta'e dhaaba dhugaa asoo ta'e dubbii san keessa deebi'uun barbaannu uf duuba deebi'uun barbaannu namichi kuni dhaabota Oromoo maraa isatti uffataa jira. Inni kun uta kazente qamaala. Maan xarrazi. Inni siyaames. Wallo kiya wallo lenjira kakana anten bilo wallo gibadallo. Qarca be qamaala. حسب والله هم كده لو من أقبلين ده يوسف ككيتي كنا شنكرتي كتابه اسمرا كيسات سوان ديمو فقرا ديمو فسومبين emotionally هو ليبيا ديمه هو غر يمني ديمه هو غر حاجة شيشة إفتى كولالتي كنا كيسا وأوليجد أوف توتي جل والله كان شيشة توتو أتلش لولا جل كبدوتي دومت البين أنا بايزوي جولة ولا وان كوي هدتوف كبجا كبافي كارجا بيأكناتي فكروا كبجا كبو باي جولة ولا تكا رب سلم بيكولة تلي بدين بيكو مالي في كبجا أنا ما أني كبون جالا أنا ملولو نام فرار كوي بيته بقى يسوع مارو فرار نجمجيس بس جرا كله تأي جندلو تأي نجرو ربيرسي بالة تأي مالين يا إيجونن يهنمي كبي كم نمشي كنا كمان باني تعين لا ليو نقول فايو بودي كل كله إن شاء الله موبايل خاني كرجل جيني كل كله كنا فكاتا إثيوبيا آخر دمرتي إثيوبيا إنه تجارة مالي في جارته إنه تسرّي وفيتتي سرّي وفيتين لكوف سصدق ميلا ماني جاري إثيوبيا أمارا جاري أمار لكي ساتي تجاري أفاني ساتي أداء ساتي وانا مرا لكي ساتي إسيادة تشيزو في المان رومو مالف الدنيا رتبية وقا كوما سدي أكا أمار غانتوتي أمار كوما سدي ويا مرا وقا تكندبالو لما جيراني رسو ويا مرا كدوبيك جيبا وقا كوما سدي سوسيا متاريك سوسيا رات متوه هنم سوسيا عند متوه هنم سوسيا مساي هنم كأنه عمري شلون كبرم سوسيا ما بقى ينسيو يندبالو ينرسو سوسيا أمتي كنا وري تركتي ومتنين سوسيا أمتي ده يامو إثيوبيا تنا قدري وفيتت أفانو فيتف أكيد سانيتاتو تطلع رجع كيسا أكامر بيامبا كيسا جرو نوتو فيمي أصلا إثيوبيا جنة صنو فيها فانو فينو برسي صنو إثيوبيا جنة جرو جديمنو لكن إثيوبيا متيرة كم نوتو ببيت عمر مقالا غوغردو شوفا كيسا تكام بيجرد أما تي ويت مني تتجو مالف كام بي مقالا كيسا مارغول جتا لا كام بي مكيسا مقالا مارغول تجيبتي أمارا إيجا جيجو جمجابتي أمارا إيجا جيجو بنابتي أمارا إيجا جيجو بيزنس أمارا إيجوف وراني أمارا مقالا روبتي كبا قوبا كيسا بيرا كبا شاشماني بيرا مالو مقولا مي شاشماني مقالا بيكي دا بوردر ويتي يومتي مال قولا شاشماني وران زواي وراني مال قولا أرغيتي أكا mootummaan kuni kolanii Oromoon godhe kun ragaa guddaa addunyaatti himteen gaako. Waraanni addunyaa magaalaa keessa ka jiru yoo dur kaampiin achi ture. Historiikii bakkeen kun historiikii yoo ta'e. Qofa achitti xiqqoo isii wanni wahii godhe achitti hambisanii wanni zabanyamaan eegan. Akka bakki sun historiikii yoo ta'e jirri historiikii kanatti bakka taarika kana amantii uummanni faranjii. Malee waraanni ala kaampiin isaa ala. بوردر إيجا وراني أومن إسا بوردر إيجا وراني أمار إجارة تيمو حتى كويانا إجارة تلي أورومو إيجا
Oromoo Tigree irraa eega kara. Kamma ammoo Oromoo Amaara irraa eega. Amma qoy balbala Oromoo miliyoona sinaa jirru Amaara lakkooftuun barbaadu yoo faranjiin dhuftee kala lakkooftu taate miliyoona 70 Oromoo. Balbala miliyoona 70 dura miliyoona 70 waraana fidee jechuun akkam dubbi. Nangalla miliyoona 70 addunyaa irraa waraanni qabu hin jiru. Akkam eeguu danda'a gaara Oromoo samara laga Oromoo bishaan samara eessa maaliin eegdi? Hagayoom Amaara kaambii mee ijaartee fi eegdaati. Hagayoom Amaaruma xajji mana xajji Amaara eegdaaf kaambii ijaartee. Hin danda'a amma diddee Oromoo kamta. Argitee kunniin beekamuu qaba. I hope qabxii dhanarraa kana keessatti qoosii ol gadu oftanii waan jiru dhugaa lafarra jiru kanarraa nama waa baratu rabbi nu haa godhu. Mugaan baanee bar carraa eeggataa turte Amaarri. Abiyyi Amaara ta'uu maaliin beekee beektu waa baay'ee na soo jiru. Abiyyi Amaara ta'uu miidiyaa Amaara asoo har'a Tigreen taayitarra barattee OMN hin cutu. Akkamitti miidiyaa dhabne takkatti matana nu hayyamaa jettee Oromoon takkatti tana nurraa cufee jaamsa. Akkamitti zarmaanzariin Abiyyi Oromoo ta'uu danda'a. By the way, amma isin mililikii jettanii mi? Dhugaadha mililikii mi ka jirattii tana waliin nu dabalee amma xaaxaa kana maraan nu geessa. Namni haga Abiyoot Oromoo jibbu probably haga nuunas been jiru uf dura dhufu. Abiyootii kanarra Iskindir Naggaa wayya. Amantiin deemaa inni amantii Amaaraa agarsiisa jedhaa minna. Keessa taree bara Ortodoksii hin gaseedha namni. Eenyumaa yoo filtan namni haga Abiyoot ilmaan Oromoo jibbu itti dabalee tuuffatu addunyaa kanarra hin jiru. Inni uumamni haga sila. Histirii keessatti hin dabarre amma achi rabbii waan uumuuf hin beeknu. Ka fedhe fida rabbiin. Namichi kun jibbaa inni ilmaan Oromootii qabu callistee yoo nama xiqqoo waa xiinxallu taatee xiinxallutu. Wanni inni dalagu marri Oromoo tana hiddaan buqisuuf jedha. Afaan Amaaraa yegiddi andanya lolaa dubbataa yoo afaan Amaaraa dubbachamuu qaban kutaa tokkorra maal jechuudha. Ummata waggaa 100 afaan isaa coqqonamee afaan isaa dadhabanii Somaalee keessa deemanii sirbaa bayan. Amma xiqqoo isii ol jedhee kanaayyuu afaan OPDO'n Amaaran ta'in Ermiyaas Laggasa afaan nu qarratse. Isa sirreeffannaa wayita Oromoon jettu lakki kutaa tokkorraa afaan Amaaraa afaan abbaa kiyyaa baradhaa jechuun maal jechuudha. Kanaa ol tuffin jira. Kanaa ol qorqabbii ilmaan Oromoo beekuu dhabuun jira. Bara asoo qorqabbii ilmaan Oromoo bara asoo Amaarri fedhi bakka kana jiraate akkana godhu. Sa'aatii itti fudhannee suuta walii gallee amma ilmaan Oromoo hidhanii araara jechaa jiran. Waan isin dinqisu tuffilemi. Oromoo hidhanii miidiyaa Oromoo uguranii araaraya. Kuni tuffi maan kana odeessira. Amma qeerromaan amma haga ammaa duute kun kan manni dheengaddaa as fixe kuni namicha kana wajjin araarsaan waan biriidhiisi. Jawaar hiikanii Baqqalee hiikanii OMN deebisanii qeerroo nagammaa dhumteewu. Akkam goona nasbeenuu fida eessaa finni. Kaamma caccabsan kaamma falatan. Warra bilisiginnaa keessa jirtan namni nama akkanaa wajjin Amaara wajjin dhaabatee ilmaan Oromoo dhiiga facaasaa jiru tokko tokkoon itti gaafatamta. Biraanuu Leenjisoo itti gaafatamta harki duubatti siidhame. Hin dagatin kana. Fayyisaa Leellisaa itti gaafatamta harki duuba si xaffarame. Rakkoo jalaa ba'uuf fiide Oromoo rakkoo keessaa baasuuf mika fiide. Mataan lukan ta'u. Mataan mata. Ol si kaasna akka Amaaratitti ol si kaafnee nama kenna si fannisna Oromoo sirraan fuunu Oromoo qulqulluudha. Ol si kaafnee yoo darajatti ol siitte waa ol siiquu beeyta jennee ol si kaafne. Guyyaa tokkocha gabbaatee qeexeen beeytu maaliif ilmaan Oromoo qacalee ajjeeftan jettee mootummaa kana. Guyyaa tokkocha. Gaafa Hacaaluun deemaa jedhee barreesse beeytu namichi kun. Amma feerroo fudhaa ka'aa kaa jedhe. Maaliif beeytu namni akkanaa kun mataan qabu. Maaliif isin jedhe. Maal laala beeyta akka isaa kanaaf akka masmiin feesaa maal laalti beeytu. Har'a Amaarri ashkara salaali of jala qabatee deemaara. Bakka mara salaali irra maddee deemaa.
salaaleen uf jala ramaddu kana mootummaa Oromooti jedhee amana dayyus isni galam amma kama fi gugun Oromo kullu Biraanuu leenjisoo wallahu alam min baynu Oromoo ta'uu mala garuu kun mas kun qoratamee jira qulqulluu Oromoo fayyisaan tuqiniyaa eenyu kun good news fayyisaan tuqin jedhaan taqimaalaan bilsiginaa utaa kasi fayyisaan tuqin wanni inni amma Ameerikaatti ergameef ajandaa amma inni nama beekamaadha miti ajandaa nu jijjiirsuuf kana leen dagatina agas carraa naasayna xiqqoo tuqaa bira tara namicha beeytan wanni guddichi sa'aatii ammaa kanatti cagwaarraannaa sigaa'u maleeyyatu eenyu cagwaarra eenyu dhiiga harka keessaa qaba namni bara qaaf dhaabatu guyyaa tokko gabbee dubbata bara lakki abboo kunuun kaan sirrii miti jedha bara waan birii dhiisee jaaladhu mootummaa gafeeti mootummaan harkaan baafnee filannee barka dhufeetiin nu haamu yoo taate dura dhaabanna bara Oromoo ka abbaa beeynu ka akaakayyuu beeynu ka haadha isaa beeynu ka zarii isaa beeynu ka balbala isaa ka ibidda isaa beeynu filannee yoo ka inni ilmaan Oromoo ajjeesu taate guyyaa san dura dhaabanna bara kana beeyta amartichaa miti amarticha bashaasha keessaa dhufe miti wanni isinii galuu qabu namoonni akka Biraanuu leenjisoo whatever Amaarri waggaa dhibbaardhaallee abboota keessan harkatti qabatee biyya keenya miti wayita akkana jennu ijoollee durbaa qabadhaa shawaa durbi isaanii jagna dhiirri isaanii qiqqili beeytu lubbuu ilmaan Oromoo ka haga ammaa dhufteef namni bilisiginnaa keessaa tokko takkaan itti gaafata Mustafaa areedni kee lakkaayamee takka takkaan sirraa buqqa'uuf jira jechuudha Mustafaa Jaarraa takka takkaan atu dhokatte meetu onneen sun amma anjegna waboodha jinniin sun meetu maa badire meetu jegnummaan sun eessa baddan meetu kaa buttaa maal taatan gabbaa malee bilisiginnaa himaa isin badhaadhinaami argite hattuun yeroo maraa mooraaliin qabdu bar wayyaaniin haga irraa ijoollee wayyaanee bar kararra itti deemtu itti habsi habsitu yoo nama birii agartu warri rifatti ka abboonni jira hataniif yookaan ka jiruun hatiin maaliif arraabate at least asfaaltiin inni irra dhufe sun ka wayyaaniin hattee ittiin ijaarte mooraaliin qabu in qabu maqalee kana bara asfaaltiin parsantii 40 moo 50 sin jedhani eessaa dhufe sun hatameeti የሌባ አገር ልጅ ነው ይወቱ ለደበ የመርከብ ሌባ መርዘሪ ሳንቲ ማልሎ መስዩ ፈይሳ ደገም ሳልፈን ለማ መገርሳት ደገም ሳልፈን ፈይሳ ለልሳት ደገም ሳልፈን ወይ ታማሪ እነዚህ ጀግኖች ናቸው ጀተ ጀረት ኮልፊቴ አስገረገልቴ እነዚህ ጥንብጋሎች ኮርስ በርስ ማጋጨት ነውቱን ሀገም ሳልፈን አንጋ ሰንዲ ሰማራሱ ከነወረኛ ረንቀም ነው ወረመታን ቀም ቁቁሉ ከኒኑ ራዲስ በደጅ ነማ ጀሳ ይረኒ በረት በደጅ ረዳ ነምጭ በርዲ ገላቀተኒ ይረኒ በር አማ በርዲ ገላቀተ yo gadi bayenu disa ba ya qabdatin safattati barka namni marinu barko bules da bajira na cike saka jiru kallanda ka karasan barjima kamani ta jiru gun jiru gafa diga gannai xirra dokatta shane mali madrak rade si beetu dandetti dabu zaranya ta u mali kanin kana mara caala mali dabamte beetu mali madrak rari ne nama xiqqaatane asmaraa keessatti nama ajjeefte biyyatti girmaa xuruunaa jinni xuruunaa yaazoo kabbaba itti nama fixe ijoollee teen alaabaa itti mul'iftee tigrii qaxartee mul'ucu goote nyaatte dhiini jige jechuudha dhiini jiina asii dhiini danfa achi ilma beera kiyyaa ajjeeftee asii nagaan si gabbara si fakkaate akkasii dubbiin abbama tokkocha ilma namaa ajjeesutti hin dhiifnu Oromoo taahuu kullo tahi ma'o tahi shangulin tahi we don't care isin amara mali faddan jirtan historic enemy miti ታሪካዊ ጠላታችን አይደላችሁ ምስል ልማን ኦሮሞ ተው ማላፋን ኦሮሞ እንድበተን ማነ ቡናለ ታቱ አካሲት አዳም ባጀቹ ገማገመነቲ ኢድ ሙባረክ ተኑ መጀጀዳ እንደምን ሲያሳ ዱበቹ ቤቱ ካ ብርድልብሲ ውፈቴ ፉልኛ ተረፍቶ ሶንተይን namni siyaasaa dubbachuu beeytu lakkoofsa 66 amma achi siyaasaa dubbachuu beekate warra qilleensa Keeniyaa harkisu tokko jira seenee as keessa seenee
qilleensa kaluu kana dhiisee keenee harkisa kiiloomeetirii 5,000 irra. Waan kana waan samii faalaala akka waan achi gubbaa malaayikaan bareessitee fi geeloo halmaafuusii keessa gad argutti. Warra akkasii asirratti hin barbaadamu. Har'a jechuun guyyaa idatiin nuun jeeqina. Warri fuulii keenyaatti itti bishaan shaayii kee itti dhugi televezyiinii afaan arabaa salaam alaikumii san laali laxi jedhii rafi fuulii nama raffisa. Aanan irra dhugii labana kan kee rafi. Boruuf irraa baateetiin shaqqalaa keetiin baata. Warri mana madaamii jirtullee saanii hambaa cabsitaa rafi har'a guyyaa keetii miti. Warri siyaasaa beeku callaan shisha jenereeshiniin Awurooppaa jirtanillee xuuxi shishaa kan korris. Ibidda sirra bu'ee surree si guba. Warri teettanii wanta akka bishaan dhuydanii nyaata nyaattanii siyaasaa xiqqoo isinii gale seenuu hin dandeettanii 66 kootume 66 tokko barreesse maqaan rabbii kana gaafadhu. Maqaan isaatu mataan isaa akkuma 66 jira. Assalamu alaikum baga idin sigahe. Maa inni maqaan kan keemee dubbisi? Maqaan koo Deelii Tok jedhama. Kanaan dura sinaasee keessodhaan sinaaseera wannan. Hin beeka asoote amma dafii gabaabsitee qalama qabda. Tole wanna tokko si yaadachiisuudha jeetan baale. Dhugaa rabbii kan nama kofalchiisu Oromoo keenya nama kofalchiisa. Wanna ati hojjetaa jirtu kanaan allama siin jechuufani osoo si jala bu'aan dhugaan siin jedha Oromoon hin bilisoomti. Wallahi sobaa miti wanna dhugaan siin jedhaa jira. Maaliif Oromoon kenna komentii kee argaan ture yoom akka ta'e ganama birraanii namoota wayii galchee yoo argiteef komentiitti kennaa turte yaadatta ganama keessa. Yaadadha. Alaa wayii galchee jechuudha. So burjaajaaniiru nama barate jennee nuti at least birraan barumsaan illee barateera wanna tokko jenne nama burjaajessaa jiru beektaa. Qabsoon keenya tokkoof tokko walabummaa Oromoo irratti qorqalbii Oromoo irratti ta'uu qaba. Lammaffaa immoo keessoodhaan waraqaa wayisee ergeen ture. Evidensiin kun eessaa dhufee maal naan jette yoo yaadatte jechuudha. Yoo dubbatte. Ageessetta Abiy wanna dubbate paarlaamaa irratti hin jette. Sirriitti dhageessetaa hundasaa? Kayoon baadha. Kan amma waa'ee abaa hojjette namichi araarsoo jara fa'i hunda affeere kan dubbate. Sun paarlaamaa miti beeta mangistii. Wanno beeta mangistii. So maal akka jedha dhageessetaa killing squad afaan isaa keessaa utaalee ba'e dhageessetaa killing squad kan jedha deebiiti dhaggeeffadhu maaliifu. Liistiin ammaa booda namoonni ammaa booda du'anu akkas nama baay'eetu du'aa jedhe. Maaf jedhe waraqaan sun isaan katabamee bahe jalee isaa fi kaadiroota isaatiin katabamee bahe sii galee. So tensionii irra deebii ilaale wannicha haasaasa irra deebii ilaale. Asiin dura ahaduu shaggar FM kan jedhu gubbatti illee waan kana himee jira dhageera. Duutiin argama Itoophiyaa fayyisuuf duutiin argama garuu du'a xiqqeessuu yaallaa jedha gurra kee dhageera. Jeefnaa ajjecha garuu xiqqeessinaa ka jedhe waggaa fi ji'a jaanarraa akkana fuula sa'aatii. Maal seetu dhugaa namni gurra qabu yoo namni jala bu'ee wanna ni dubbatu afaan isaatii wanna baay'ee dhugaa baasee dubbata beektaa osoo hin beekin namichi. Wanna ni dubbatu jala buutee yoo dhageesse 100% wanna torbeedhaa hojjetamuu deemu hin dhageesse jechuudha. Lammata wanna jiru keessaan sin dubbadhaa maaliif asirratti wanna baay'ee dubbachuun feenetu jira. Naa bilbilis jedheen si ergeen ture tekstii naan bilbilee anyway wal qunnamnaa wanna jiru wanna deemu hunda keessoodhaan siin haasaa wanna baay'ee asirratti dubbachuun feenetu jira sii galee. Okay, galatoom. Thank you. Okay, nagaa ta'e. Ijoolleen Faransaay Jarman jirtan qeerroo biyyaa qarqara ijoolleen Noorwee qarqaartee warra gahee jira biyya. Walbeeynu akkamitti akka ijoolleen qeerroon nama ijoollee shanfaa gatee du'e jira wareegame jira. Uummanni akkasii dura kennamee fi qarqaaruun barbaachisaadha. Noorwee galatooma akkuma bakka sadiitti waraqaa galfattan mataan deemaa jirtanii mataan keessan haa buluu isiniin jennee akka itti deeman akkasii warri dafee ijaarame kun akkasii qaata. Zuurii awwaalaa dhaqqabsiifte zuurii lammaffaatti jirti Landan duubatti haftanii daddafa akka hiriira bahutti girri isaan waan ajaa'ibaa kana kan warri Landan
mallaqatti gir jechuu kanatti baay'ee duubatti hambee haftanii waan haftaniif illee beeyna ijoolleen shaasheetuni akkasii mee namni birii Fayyisaa Leellisaa dirqisiifamee ture ta'uun malaa warri jette miskiina rabbiiti amma baay'isawee ala jira biyyan jiru kadheen gadda haasa'u sun biyya alaatti haasa'a jechuudha namichi baay'isawee amaaratti namana daa'inni wanni inni qabsaa'eefuu dhiifama jiran waaxo sinna rakkateen beeku waan wanni inni qabsaa'eefuu Tigree jibbaa Tigreeti malee jibbaa roorroo Oromooti miti Oromoon kan qabsooyteef Tigreeleen Amaarillee waraabessa halkaniitiif guyyaa itti amante Oromoo maajooritiin akka 99 hatta Guraageelleen waraabessa yookaan soqaafi isaati namni nuu ta'u Oromoo keessallee Oromoo dhiini isaa Oromoo ka qorqabbiin isaa Oromoo akkana qof barbaanne jechuudha. Maal garaasi guba baay'ee nama baay'ee bitameera. Amma rakkoon ka Fayyisaa biraan leenjisoo nuti bitame jedhee yaade. Ijoolleen tun bar shawaazimiin qabamte. Bara amma Oromoon tun rakkoon keessa waan beeytan na fakkaata. I don't know. Leellisa. Mee kanuma isin gaafadha. Shawaan Oromoo mi? Istiraatejii Oromoo qixxeetti muruuf shawaa waliigaluu qabne dhiyaaman. Wallaggaa fi Jimmaan ol hambisuuf walla bitatti hambisuuf shawaa waliigalee shawaa bishaan itti facaasee dhalaa jiraa itti kennee iskistaa shimalii sabdii sana gara akkana goggodhatu. Sheerii isin godhee dhalaa lama. Iskistaan beekne dhaabatee akkana kolfaa gammadee mirkaane. Uummanni kun uummata already maal jedhamu? Wanni jaraa luuzii godhe namummaa jaraa gatanii jiran bakka. Namummaan jaraa Amaara ta'uuf baratan. Rakkoon an durban jenne beekaa malee. Ani ijoollee durbaan jennee utuuf dabalta rakkoo keessan. An kan jedhaa jiru dhiira shawaa. Amaara ta'uuf ishaan malu. Anas dura Amaara. Mucaa tokko jira. Roobee takka keessa ijoollummaa wajji barannee turre. Maqaan isaa Tolosaa Sabbooqati. Maashaallah maqaan gara lamaaninuu. Tolosaan hiikaa dhabullee Sabbooqan sunillee hiikaa qaba wallahu alam. Haa ta'u maqaan isaa garuu Oromoo fakkaata. Abbaan isaa foon qala. Lukaandaa Amaara san dalaga jechuudha. Amaarri Lukaandaa ittiin foon qala. Bakki inni galu Kaataangaa jedhama. Annamatu barmootatti futuna gobazii akka mucaa sanii argeen beeku. Umri kiyyatti. Mucaan mastermindiidha. Mataa lama qaba. Tokko callaamti. Waan amma itti himan qaata liqimse.